obboleessa kiyya obboleettii tiyya guyyaan guddaan guyyaa dureessaa fi hiyyeessi guyyaa beekaa fi wallaalaan guyyaa dhiiraa fi dubartiin irraan hafne tokkotu jira. Guyyaan sun fuula keenya dura jira. Guyyaan sun yoom akka ta'e rabbii aalamaa malee nam tokko hin beeku. Guyyaan sun guyyaa jabaa duuba guyyaa san eenyullee irraa hafuu hin danda'u. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kullu nafsin dhaa'iqatul mawt, nafseen hundi laalaa du'aan hin dhandhamtiin jedhe. Duuba guyyaa san wayta malakul mawti dhufee fuuldura kee dhaabatee ruuhii teeti keessaa fuudhu sekendii tokkoof mee waa dhaaman dhaawwatuna duubatti hafee haajaa wayii xiqqoo qaba haguma sannaa hayyam jettee hayyamni guyyaa siin kennamne. Duuba guyyaan sun fuuldura keenna kana jira. Rabbiin waa'ee guyyaa sanii irraa dubbatee waltanzur nafsun maa qaddamat ligad, nafseen hundi mee haalaaltu waan guyyaa saniif dabarfatte nuun jedha subhaanahu wa ta'aalaa. Yaa obboleessa kiyya yaa obboleetti tiyya mee maal dabarfattee achi qabda guyyaa saniif? Guyyaan sun guyyaa salphaa seetee, guyyaan sun guyyaa xiqqaa seetee, ulfinni gaafsan maatiin keessii gon, ulfinni gaafasan firri keessii gon irra guddaan yoo akkam guddate gaafa san si sassaranii ija kee walitti gassi qabanii harka kee walirra kaahanii xaaqaa adii sii bitanii sitti uffisanii salaatul janaazaa sirratti salaatanii yaa rabbi araaramiif jedhanii sii kadhatanii qabrii si fidanii ka afaan takka si jala hin jirre ka wanni takka wanni si afan hin jirre qabrii keessa si kaahanii biyyee sitti deebisanii si biraa deebi'u. Irra caalaa wanni silaa sii godhanii kan ulfinni guddaan gaafsan sii godhan kan guyyaan kun nu afoo jira. Eenyuu nu afoo jira? Nama hunda dhaqqabuuf taa'a. Guyyaan kun yoom akkasirra gahu ni beektaa? Quba qabdaa? Qaxaroo sii kennanii jiranii? Maal irra jirta yaa obboleessa kiyya yaa obboleetti akiraa? Maal irra jirtan? Mee maal qabda gaafa san? Mee maali wanni gaafa san ati qabattee deemte siinqii harka